Stop genocide in Wallo. Stop killing Oromos. Stop killing Oromos. Oromiyaa keessatti bakkawwan adda addaatti ajjeechaa hidhaaf dhiittaalee mirga dhala namaa humnoota mootummaaf gargaartota isaatiin gaggeessamaa jira jedhan mootummaan Yuunaayitid Isteets akka dhiibbaa gochuun dhaabsisu gaafachuuf lammiileen hawaasa Oromoo as Waashingtan DC'f naannawaa ishee jiraatan kaleessa waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duratti hiriira bahuudhaan iyyannaa galfatanii jiran. Himannaalee hiriirtonni kaasan ilaalchisee eembasiin Itoophiyaa as Waashingtan DC jiru deebii gamasaa kennee jira. Namoota bakka hiriira sanaatti argamuun gabaase kunoo. US! Stop supporting the killer regime, the butcher regime in Ethiopia. Amara militia after Oromia. Kaleessa waaree dura sa'a 11 irraa eegaluudhaan kanneen waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duratti walitti qabaman miseensonni hawaasa Oromoo Waashingtan DC kun ajjeechaalee seeraa alaaf miidhaalee adda addaa Oromiyaa keessatti humnoota mootummaatiin raawwatame jedhan dhaadannoodhaan dhageessisaa turan. Kaayyoo hiriira kanaa qindeessitoota keessaa tokko kan ta'an obbo Asaffaa Kitil gaafadheen ture. Ani itti aanaa cheermaanii boordiiti naannoo kanatti Waashingtan DC koominiitii jiru jechuudha. Hiriira kana qindeessuu keessatti warra qindeessan keessaa tokkodha jechuudha. Kaayyoon hiriira keenya mootummaa Itoophiyaa jedhamu sanatti uummata Oromoo fi uummatoota kaan irratti illee yakka dhala namaa daangaa hin qabne irratti raawwataa jira. Kana paartii isaanii yookiin PP bilxiginnaa sana kan deeggarre hundinuu diina biyya sanaati jedhanii farrajaniitidha. Uummata irratti waraana bobbaasanii madhiya Oromiyaa irratti kan ta'aa jiru kanadha. Jiddu galeessa irratti kaaba Oromiyaa irratti uummata keenya Walloo irratti raawwatame inni kun dhuguma baay'eetti kan nama gaddisiisudha. Uummatoota jidduutti rakkoo barabaraan hin fayyine tokko madaadha uumaa jira jechuudha. Kun jechatuun ta'in qabatamaadhaan naannoo Shawaa Roobititti kan ta'e Walloo keessatti uummata buqqa'ee goodaa irratti faca'ee jiru jira. Gara Wallaggaatti yoo fudhanne gara godina dhiyaatti achi keessatti uummata humna tikaa isaaniidhaan fixaniitidha. Shanee jedhanii kan waaman humna waraanaadha uummata irratti bobbaasanii jiru jechuudha. Kuni qabatamaadhaan waan mul'atudha. Hidhamtoota siyaasaa mormituu ta'an hunda isaanii mana hidhaatti naquudhaan waajjira isaanii cufuudhaan kana hunda kan raawwataa jiran oduutu hin ta'in qabatamaadhaan kan mul'atudha jechuudha. Fakkeenyumaaf yoo fudhanne torbee lama dura itti gaafatamaa dubbii himaa abaa'oo kan ta'e Jaalbattee Urgeessaa Finfinnee keessa taa'eeti yaada furmaata ta'a biyya kanaaf jedhee nama dhiyeessu nama dubbatu tokko fa'aa qabaniitidhu akka Obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa akka Abdii Raggaasaa fa'aa akka Jawaar Mohaammed jarreen kun waan dhokataa miti fuula addunyaa durattidha kana godhaa jiru jechuudha. Kun biyya sana summeessaa jira. Balaansaa kun naannoo sanarraa darbee gaanfa Afrikaa addunyaaf illee waan darbuuf adeemudha. Kan addunyaan beekee akka dura dhaabbatu mootummaa sanarratti dhiibbaa godhee yakka akkasii kanarraa akka isaan dhaabbatan gaafachuufidhas jirraa jechuudha. Hirmaattota hiriirichaa keessaa tokko tokkos maaliif akka achi dhufan gaafadhee akkana naan jedhan. Isaa bal'inaan jedhama. Waashingtan DC jiraadha. Iddoo kanatti sababni an dhufee fi biyya keessatti rakkoo saba keenya irra ga'aa jiru. Keessumaa immoo yeroo darban kana keessa saba keenya Oromoo Walloo keessa jiraatanii irratti milishaanii fi humni addaa biyya Amaaraa irratti bobba'ee saba baay'ee ajjeesee mana baay'ee irraa gubee ni madaa'anii hospitaalatti geessamnillee ambulaansii keessaa fudhanii namoota kana gara jabina guddaadhaan yeroo miidhani mana isaanii irratti qe'ee isaanii irratti wanta ta'aa jiru kana mormuudhaaf. Maqaan koo Iftuu jedhama. Uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf dhufne. Uummanni keenya yeroo ammaatitti kaabaa kibbatti bahaa dhiyaatti darara jala jira. Kanaafiyyuu State Departmentiis nama nu argu nama biyya lafaa hundumaattiyyuu kana barsiisuudhaaf dhufne. Liyyuu haayiliin Amaaraa uummata Walloo ajjeesee mana gubee buqqisee yeroo ammaatti uummanni kun rakkina hamaarra jiru. Akkasumas immoo mootummaan Itoophiyaa wattaadara Eertiraa liqeeffatee Itoophiyaa keessatti keessattuu Oromiyaa keessatti bobbaasee yeroo kanatti uummanni keenya uummanni gara dhiyaa jiru keessattuu naannoon Dambidolloo amma dukkanarra jira. Naannoon seentariis akkasuma naannoon hundumtuuyyuu rakkina hamaa jala jira. Namni du'ee gatamaa isa caalaa namni beelliyyuutti dhufaatii jira. Kanaafiyyuu wanti kun uummata keenya irraa dhaabachuutu irra jiraata jenneetu himuudhaaf dhufne.
Ani Muhammad Abbaa Biyyaan jedhama. Jiraata naannoo Washington DC ti. Dhimmi lafa kana na fide wallorratti yeroo ammaa nama hedduutu dhumaa jira. Gujiirratti akkasuma Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa akkasuma ilmaan Oromoo waan tokko malee firdii malee seeraa ala ajjeefamaa jiru. Miidhaan kun immoo kan dhufee haala mootummaa dhumatu waan akkasii godhaaraa waliin rukutaaraa namoota keenya hidhaaraa ajjeesisaaraa milishaan Amaaraallee kutaa Oromiyaa Amaaraa Walloo keessatti nama Oromoo fixanii jiru. Balaaleffachuuf na dhume waraanni Amaaraatis ta'e waraanni Eertiraa Oromiyaa keessaa bahuu qaba. Itoophiyaa keessaas bahuu qaba kan Eertiraa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko ameen. Ani luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaa naan jedhani asuma Washington DC mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaarraa iyyuu. Waanuma amma biyya keenya keessatti baamma lixaa kabaamma kibbaatti ta'aa jiru namoota irratti mirga namummaa kan faallessu seera waraanaas kan faallessu ajjecha karaa adda addaatiin namoota dhukkubsatee mana yaalaa deemu ambulaansii keessaa amma baasanii ajjeesanutti arginu. Jireenya uummata Beenishaangulii Oromiyaa kaasee amma Beenishaanguliitti amma Wallootti biyyuma guutuu jechuun hin danda'ama. Tigraay kanaas dubartootaa fi ijoollee gudeeduun kun biyyattiin haala waraana isa cimaa fi isa yaaddessaa keessa galuunsee kun baay'isee nu mana keessa kan jiraanne akkan teenye yeroo tsooma kanallee jara hidhaa keessa jiranuuf akka baanee sagalee taanu jara du'aa jiranu kanaafi ajjechaan akka irra dhaabbatu gara kana sagalee ta'uu dhufnee jirra. Himannaalee hiriirtonni kun dhageessisan keessaa ajjechaalee dhiyeenya kana humna addaa bulchiisa naannoo Amaaraatiin Walloo keessatti raawwatame jedhanii fi Oromiyaa bakkawwan biroo akka Oromiyaa lixaa keessatti raawwatame jedhan ilaalchisee as Washington DC ka jiru United Statesitti embaasii Itoophiyaarraa አምባሳደር ፍጹም አረጋ አካዴሚናፍ ከነን ጋፈደን ቱሬ ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም አካባቢ የትኛውም ማህበረሰብ ላይ የሚደረግ ጥቃት ግድያ በጣም አጸያፊ ነው ወንጀል ነው ኢትዮጵያ ከሰት ናኖ ከሚትዩ አዋሰ ከሚረትዩ ሚዳን አጀቻን ራወተሙን ባየ ጅብሲሳዳ የከዳ ከነሞ ሰደርካቲ ከነድ አብሲሱዳፍ ከንትጋፈተምንት ከነመ ሞቱማዳ ሞቱማ ቆፋዳ ኢመከነ ኤጉዳፍ ድርቀምኒ ከንረጅሩ ኢትጋፈተምኒ ከንረጅሩ ከናፍ ጀቻ ነጋ ኤግዶታፍ ሞቱማዳፍ በየከነትስ ታይ በየብራትስ ነምኒ ከሚዩ አቦመሙን ድርቀመሳቲ kan hundumtu akka barbaarsiisuutu nurraa eegama mootummaanis kanneen miidhaan irra ga'eef eegumsa gochuutu irraa eegama kanneen miidhaa geessisan immoo sirnaan qulqulleeffachuudhaan seeraan gaafatamoo taasisuu karaa seeraa jechuudha kanaaf kan hawaasa sanaa jennee karaa ammas immoo deebi'ee adda qoqqooduun dhimma kana ilaaluun qoqqooduu waan ta'uuf namni kamiyyuu miidhaan hin maluuf kanaaf mootummaan bifa kanaan akkaataa hojii bulchiisa isaa hordofee naannoo Oromiyaa keessattis naannoo Amaaraa keessattis naannoolee biroo keessattis hojiiwwan seeraaf sirna kabachiisuu hojjetamaa jiru ibsawwan hojii kana ammoo sadarkaa naannoottis sadarkaa federaalaattis sabaa himaaleedhaan ibsamaa jiru jedhan ambaasaadder Fitsum Araggaa dhiyeenya kana loltoonni Eertiraaf humna addaa naannoo Amaaraa Oromiyaa keessatti keessumaa Oromiyaa lixaatti bobba'ee uummata siviilii irratti miidhaalee namoomaa raawwachaa jira jechuudhaan kariiriiltonni matanis ኦዱ ዳራት ጀራኒ ዴቢ ከነን አምባሳደር ፍጹም ብዙ ነገር በማህበራዊ ሚዲያም በሌላም ስለሚባል የሚባለው ሁሉ ባይወስዱ መልካም ነው ላለው ይሄ ነገር ፍጹም ሐሰት ነው ዋምባየን ከራ ሚዲያ ዋሱማስ ከራብሮስ ዋንጀረሙፍ ወነን ጀረመን ሁንደቱን ፉደነ ጋሪ ደንጀራ ዋን ሶበተ ይረት ኢብሰባየ ከኑን ፈዱ ኤጋ ነምኒ ቢየራ ፈጋቴና ጅራቱ ለሚሳቲፍ ቢየሳቲፍ ባየ ያደውራ ከንከ baay'ee muddamu malan amma kan gaariidha jedhee yaadu namni guutummaa addunyaarraa dhufee Ameerikaa keessa nagaan jiraataa jira seera kabajee jechuudha kanaaf aga danda'anitti quunnamtii qabaniin lammiiwwan biyya isaanii keessaa seera kabajanii akka jiraatan gaaffii yoo qabaatan immoo karaa ministirii dhimma alaa United States karaa embaasii keenyaas yoo dhiyeeffatan nuti immoo akka karaa mootummaa deebii malu argatu ni taasisna dhimmoonni amma kaan marti garuu anamman beekut soba waan taaniif bifa kana yoo laalame wayyaa jedhan United States ambaasaadder Itoophiyaa Fitsum Araggaa dhaggeeffatoota keenya lammiiwwan hawaasa Oromoo kaleessa waajjira ministirii dhimma alaa United States duratti hiriira mormii ba'an kun himannaalee isaanii barreeffamaan qopheeffatan
bakka buutuu waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets irraa bakka sanatti argamaniif dubbisaan dhageessisuudhaan karaa bakka buutuu hawaasichaatti kennachuudhaan hiriira isaanii xumuranii jiru. Gabaasaa irraa kanumaan xumuraa ani namoo daandiiti.